nagaa saniif haa ta'u jirtu fayyaa keessanii anis nagaa mati baqeeffalanni haa ta'u har'a biqilsanii jedhee jira akkuma beektu kidaamee daree nan fa'aa siniin jedhee rasuntu badeemanii jira muraasni teessuma moobaayilii keessatti walitti dhuftanii jirtu akkam jirtu nagaa keessanii shaareer like subscribe gochuudhaan maatii kootti makamaa goota hin tokko humna sinii jira borunaaf isa galee walii taana waan keessa darbinee fi waan beeknuu fi waan argine walitti muu hin dhifnu kun amsa kooti share godhaa like godhaa share yoo gochuu baattan like godhaa namoota baay'ee irraa ga'uu danda'a ijoollee keenya baay'ee isaanii biyya keessaa gara biyya alaa dhufaa jiru amma namoonni baay'ee dhufaa jiru karaa gaarii mala gaarii isaan dhufaa ta'uu jecha viidiyoo deddeebi'ee gara viidiyoo sadii moo wayiin argee jechuudha viidiyoo kun bartee ta'ee namoota baay'ee rakkisaa jira jechuudha daddafee isinitti hima viidiyoo kiyyaana ilaalaa waan kutuuf jira waa'ee viidiyoo qaama qullaa yookiin yeroo fedhii isaanii raawwatan gammachuu isaatti dhaga'ame irraa kan ka'e uffannaa walirraa yaasanii viidiyoo wal waraabanii mastaawashaa godhannadhanii isheen qabattee inni qabatee holii gadadoo deemanuu kan qabamanii fi kan amma immoo madda galii guddaa ta'e shamarran keenya ol qalbii cabsaa shamarran keenya lubbuu baay'ee balleessaa shamarran keenya kaayyoo isaanii dhaloochaa jiru isa kanarraa isinitti mul'ifne jechuudha ijoolleen baay'een biyya keessaa saatii kana amma biyya alaa kana dhufaa jiru gara biyya dalagachaa jiru waaqayyoon caalaa isaanii banee jira amma maaltu ba'aa isaanii ta'e duratti wanta nama yaaddisu wanta guddaan hormaa miidhamuudha halagaa afaan isaanii hin beekne miidhamuudha hadhas miidhamni hin dhaabbatetti ammoo daraan itti cimee jira jechuudha miidhamni garafamuun hojjetanii dhabuun beelamuun hojii ulfaata isaatiitti damee afur dhalli namaa tokko hojjechuun ammamitti fufee jira jechuudha seera mootummaa karaa qaba mootummaa salphanii karaa daldalaa salphanii kun wanta adabbii argate takkallee hin qabu mirgi namoomaa salphamuun akkumatti fufeetti garagannaa nama kanatti jira isa miti nama kan ajaa'ibe ormaan miidhamuun maafii mushkila nama keetiin saba keetiin nama afaan kee beekuun nama saayii tokko faana nyaatte nama kaayyoo kutatteetti guduufattee biyyaa baatu gaafa miidhamtu waan kana cala qalbii nama cabsu waan kana cala sammuu nama haada wajjin jiru jechuudha kanaaf maal gochuu qabna obboleeyyan keenya amma gaafa akkasitti dubbannu xiqqoo ta'uu danda'a waan gatii qabne ta'uu danda'a garuu waan tokko miliyoonatti gatii guddaa qaba teeleenatti gatii guddaa qaba lubbuu namoota baay'ee balleessaara please shamarran keenya warri biyya irraa baatan deebisaa immoo warri as tasanillee viidiyoo argitan deebisaa immoo warri galtanillee deebuudhaaf jettan waan kanarraa of eeggadha dargaggeessa Itoophiyaa jechuun madoosha jechuudha an dargaggeessa yookiin obboleessa obboleettii qabu miti ani nan qabaani kan akka dargaggeessa Itoophiyaa sammuu tawalaashaa an addunyaa kanarratti argee araba miskiina baangaalii miskiina sudaanii miskiina warri maqaa balleessa turan jechuudha eegallamu namni kafana kee namni maalummaa kee namni qoonqaa kee beeku akka kana qullaas dhaabu jara kun maaliidhaaf akkubatamu jara kun maaliidhaaf himatamu miidiyaa irratti jechuudha maal balleessinaan himatamu jara isaa kun edda sabni kee edda abbaan manaa kee abbaan daa'ima keetii utubaa mana keeti qullaa miidiyaatti si baasee qarshii sirraa nyaatu baangaliin maal goote sin beektu haadha kee beektu abbaa kee beektu haadaa kee beektu amantii kee beektu maas goote baangaliin baay'ee shaaxira very shaaxira baangaliin dhugaas hin jedhe sammuu isaanii hojjeta akka harroota Itoophiyaa miti kanaaf waan isin jechuu barbaadu yaadannoon ati abbaa manaa kee biraa biyya namaa dhufteedha yaadannoo ati abbaa manaa kee biraa dalagaa biraa deemtee inni itti mastaawashaa godhe si yaadatu gadanii maaf hin galle qilinxoo maaf hin seene dhugaas hin jedhe qilinxoo maaf hin seene lafa dukkanaa jala sana jechuudha jaalalli isaa cillima keessa maan seene daa maaf hin taane kanaaf baay'een keessan egaa ijjaachuu ማለት ነው dhugaas ni jedhana dabalatee jechuudha of eeggannoo godha ijoollee dhiiraarraa baay'ee of eeggannoo diina biraan eeggatina dhugaas ni jedhe diini cimaan ijoollee dhiiraati shamarraniif jechuudha kan kaayyoo namaa guduunfee karaatti hambisu kan lubbuu namoota baay'ee galaafate gidduu kana fakkeenyaaf mucittiin bilbila waa'ee sinii birriitiinis kasaaraa irratti raawwate qoshaashota warra hojjetanii nyaachuu dandeenye haramanoota warra dalagachuu dandeenye warra waan xiqqoo argatteedha dokumentii qabattee gadi buutee hojjechuu hin dandeenye sanatu wanni shibichaadhaan gaawunii shibichaadhaan biyya gurguraa ootu baranneedhaan siistama akkasii baratanii mucayyoo sana lubbuu hin galaafatan mucayyoon kun maatii ishiitu nam tokko ta'uu dandeessi addunyaa kana jijjiiruu dandeessi maatii baay'ee horachuu dandeessi yookiin haadha ishiitu dhibamtu yookiin abbaatu dhibamaadha
Atau jette hojii mana namaa hojjette hojii waan namaa hojjette fuutee lubbuu ishee galaafatan haadha otoo wal ijaarreen madargaggeessa hayawaan afaan sirbilu eenyu rakkate eenyu beela jennee gadi baanee dubbanne mucayyoo kun lubbuu ishee qallitti dhabdu otoo wal ijaarree otoo wal gaafannee mucayyoo kana oolchuu dandeenya. Mee ijoollee biyya namaa jiraniif qarshiin isheen irratti nuuf ajjeefte kun qarshii xiqqashuudha. Gwaasin hin jedhe gadi bu'aamii walirratti hojjedha gadi bu'aamii walii yaafadha. Hayyaana miidiyaa olii garsinuuf gaafa isa xumurat mee akkamatti yoo viidiyoo kana yoo waraabu kana yoo kamit isaan tola gaafa wal qunnamti isaanii raawwatan fedha isaa qaama isaanii raawwatan akka kana haadha dhalate haadha isaa wanni kana dhungatee dhalate bahee gaafa miidiyaatti waraabee ati birrii amma kana laata dubbaan nagadisi gadhisa otoo anatee jechuudha dhugaa sirrii jedha anis maatiin qaba anis oromoodhuma anis riyaama qaba biyya qabdi laxxafuu dhiisee jiru miidiyaarratti maaf fide asasii kootti laxxafee asasii kootti itti kenneera taanaan yookiinis bakka yeroo sunitti waan baay'ee dogoggoruu jaalala waan ta'eef fedhiidha waan baay'ee dogoggoruu asii kootti maaf fide laxxafe sumurii tokko asii kennu birrii miliyoona tokko birrii 1000 birrii 100 minaa sumurii tokko waa'ee qaama isaanii sumurii tokko asii kennu hayyaana biyyee nyaadhu dhugaa sin jedha haadha marraa dhalattee obboleetti qabdaa miti mee kashii maal haddanaana gibiratti nyaatta sidasistu ormaan dhiitamaa ormaan kabalamaa beela'aa sa'aatii 20 dhaabbachaa kan hojjettu kun akka kanatti barkaan jiraanna ree waaqayyootiif jiraanna dhugaa waaqa eegumsa isaatiif jiraanna gargaarsa isaatiif jiraanna malee ormoota gidduutti nu tolanii miti jechuudha nuyyuu amma kana diina moodatti ta'an araboonni maa nu miidhamaa jenna nu miidhu qabu badaan bidda'u dhugaa sanii jedha of eeggannoo godhaa of eeggannoo bakka edda waanti kun gadi gadhiifama ta'e lubbuu keessaniif dhaabbadha ishoo jedhaanini maaltu si qaaleessa kan keessa bicha miidiyaarra jira akka faranjoota maa fakkaatti fiilmii gadi buufattanii ilaalaa bilbila keessatti kan keessa si qaaleessa edda lubbuu keessan balleesse kan maaliif ajjeeftu kan malee qoricha duddu inni itti qaanamu malee ati maa qaanofta maaltu si qaaneessa dhugaa isin jedha dursaati immoo gaafa mana dhiira dadhanii waan isin of eeggachuu qabdadha ammas warra biyya nama keessanis warra biyya keessa jiru namni diraamaa baasan hin jedha bilbila namarraa hatanii bilbila sadii qabatanii ati qubarraa hin qabdu jaara kana bishaanii mana isaanii yoo jiraatte ati qubarraa hin qabdu jaara kana bishaanii jiraatti azara garuu bilbila isaanii jira dhugaa isaanii jira azara yeroo kaameeraa isaanii jira hayawaanota hojii biraa mo'aa biraa hin qaban siistama biraa dalaguu hin beekan hudduu nama footoo kaasuu malee jechuudha kanaaf gaafa mana namaa dadhanii of eeggannoo godhadha hiriyaa keessa jaalachuu dhiisee maa keessa yoo hamma hiriyaan hin jira isaanii kana hin jira qaama lamaan bira hiriyaan hin jiru bineensa faana firoomuu wayyaa waraabessa sana wani ani firoomuu wayyaa dhugaa sun hin jira amma sa'aatii kana hiriyaa maaltu jira bineensa jira jechuudha bineensi kan bilbila baatee qaama saala namaa kaasuudhaaf fiigu mee maaltu haddasa godha innati keessa dhalattee fi kaashi kanaadha manaa keetti kan hiriyaa keetti waan tadda godhu maal kanatti viidiyoo baatte teessuu maalidha kan immoo si akkasii godhaan birrii akkasii yedde akkasii godhu warri shamarran isin manooshaadhaayi maati waati godhammaa lubbuu keessan galaafatu waati godhammaa dana si taatu laxxafuu dhiisee gisee 150 maaf hin laxxafuu miidiyaa kanarratti maaf sodaatu akkanatti maaltu si qaanes waanuma uumaa si kenna raawwatte miti maaltu si qaanes inni itti qaanuu inni si qaanuu gaafa san amma warri face to face isa kana viidiyoo qabdan ittiin gaddina innis gaafa faanuma baawwan maaskii godhee waan barbaade uffatu malee faanuma gadi ba'a dhugaa sin jedha na itti qaanedha amma immoo warri biyya namaa keessa teessanii waraabdanii ergitan sintu rakkoo guddaa keessadha kan keessanii ana qabaabbalisa dhawuu miti waan dhokatu tokkollee hin jiru jechuudha dhugaa sin jedha kan keessanii sin of eeggadha nama amma kan mana bunaa teessu kan mana barumsa keessa kan jirtu kan mana namaa keessa kasin caala bareedu kan ijoollee biyya arabaa cala kan bareedu biyya mana namaa keessa hojjechaa mana bunaa hojjechaa barachaa jira dhiirri maal dhabnaa dhufa miidiyaa si fayyaduu uffattanii yaaddu sinaan dhugaa sin hin jedha amma kana kutee qilleessa amma kana kutee ka hardi kutee amma si fayyaduu uffattanii yaaddu sirriilee kun gowwummaadhaan dabalatee sin dabalatee jechuudha ofirraa duutanii dammaquu qabdu ofirratti dhugaa sin hin jedha dammaquu qabdu achiin bakka illimti dheemaan fi fiqiriinsa akka waan dhiirri xaragamee wayis ni eegu no abistatti wayyaanii waa abistatti kaanis moo dhalachaa jira ammaa akkamitti dhaabdatti tokko immoo gurraadha warri fiiddan nama waan xiqqashuu wayis ni todeessa waan xiqqashuu wayii qabu duuba wal cibsaa wantoota jiru gidduu kana waaqayyo shaa bisoorii tokko maal gooti
bilbila maqabattan kana xawwal walle afari laachu fidan deesu afari qaala sudan deesu wala kaamera qataru wala mana nama riyaa ke mana sattergu asuma teesse namicha bilbila qabu asuma Facebook irra teesse afari sajaaji sudan deessa maal godhe beetta maqaasa balleessu miti akkana godhe akkas godhe jechuu miti jechuudha dhugaasi jedhe sistema kana otoo keessa sirriitti mee dasna asirraa nimuudhaa fi isaan kolfin hin beekatti jedha faazarii yeroo tokko kolfin hin beekatti jedha kolfin hin beekatti otoo keessa sirriitti mee sistemni kun baay'ee salphaadha baay'ee keessa otoo jaalatadha gidduu kana mucayyoo godhanyoo kuti waaqayyo ishee eebbisu bara ishee eebbisu akkas jedheetti hin deegaroo jedha zimjii akkuma dhaqee gaafadhe qeettis nan beeka mucayyoo gaafadhe akkasumatti keessumaa jechuudha gaafadhe dhimmicha na fixadhe jechuudha dhugaa sirrii jedha inna asitti iyyuu xawwal waallee afarii laachuu fi dandeessu Facebook irratti jechuudha soobduu fi hattuu sagaagaltuu kontorbaandanya asirratti iyyuu fixachuu dandeessu jechuudha asumatti oo wal ijaartan yoo tokkomta jechuudha tokko kasaarse tokko awwaarade gaafa sibira dhufu ashasha gedoo faana jettee kan dhositu jechuudha ani beeku maal dhatte kan dhositu gaafa namni gaafis gaafatu jechuudha kan boochisee dhufe kan ajjeesee dhufe sis ajjeesee deema sis boochisee deema jechuudha kanaaf ijoollee feesbuukii qabda bilis ifaa bilisaa itti fayyadama namoota baay'ee kaameraa caala qabuu dandeessu namoota baay'ee kaameraa caala awwaaraduu dandeessu sistema na gidduu kan itti fayyadamee oole asii sirriitti muufi akkuma siniin jedheen beekatti gara keessaati garuu asirratti lakkoofsa sinii qaba dhugaa isin jedhe yoo dhuguma oromummaan yookiin waliif yaaduun ganda arabaatti isin keessa jiraate obboleettiin kee tokko naa miidhamtu akkasitti hin tolle anis boru namni miidhamatte kan itti yaaddu yoo jiraatte sistema kana fayyadamtee xawwal waan leeffattu sagaagaltuu fi kontorbaandanya qabachuu dandeessa asirratti nani magaruu jalatu hin beekata malee inni muu jechuudha sistema itti fayyadamee argadhe siniifis salphaadha sistemni kun jechuudha warra Facebook irra nyaatama jirtaniif salphaadha warra biyya keessa dhuftammoo amma kaaftanii akkaawuntii keessan blog gochuudharra kanuma bakka wanti sin baasu hin jiru kan bira daa'im keessanitti firaawulamni keessan barbaadatanii alta taqabbalachuu sawuyyaa soostuu igiruu wasdoo hiid ifallage boota dhugaan sin jedhe kanaafi lubbuu keessanii galaafatina boqoo keessan gadi qabatina kaayyoo keessanitti dukkaneessina hojjedha waan hojjettamu walitti qabadha karoora baafadha dhiirri hin jira shamarran hin jirti wanti dhabamee jarris harraabaa oolaniif hin jiru okay kana carasinitti immoo hin dandeenye miidiyaa waan ta'eef jechuudha garuu lubbuu keessaniif nama sana miidhatoo hin taane haadha ji'a sagal si baattee si deesse miita ati gaafa biyya namaatti hutu ishitu du'a biyya keessatti okay ati gaafa biyya namaatti gargar eessa buuteen kee sababa xawwal waan itti dhabamtu haadha keetu bu'a yoo ufti karaa heddi halkan hin bari'uuf guyyaan hin dhi'uuf nyaatu hin gabbattu haadha keetu rakkata obbolaan kee umaa kee miti ishitu beeka akkatti si deesse waan ta'eef jechuudha kanaafi kontorbaandanyaaf sagaagaltuuf saxxamuree ushataami faana lubbuu keessanii galaafate raffataa jedha gaasanii jedha iskaahun maalat ነው ani biyya keessa yuunivarsiitii qabu feesbuuk kana agaruu yuunivarsiitii guddaa qaban jechuudha maqaan balleessuun barbaadu viidiyoo namas gadi baasuun barbaadu warra shamarranii of eeggadha jara biyya keessa irraa of eeggadhaan amsa kooti yoo isin tola irraa eegodha gaaffii sana isin jedhamu keessa nagaafachuu barbaadan asirra isin kaalaa kosa bilbilaa